Yoo yaashamaa kam jirtu hordoftoota Kiyyuu Miidiyaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii tokko qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas wayyaaneen rirmaa of eeggachuu baannaan urtee nama nyaatti jetti. Wayyaaneen rirma yoo of eeggachuu baatan urtee seentee nyaattee nama fixxi. Warri murna kana akka jaarmiyaattis ta'ee akka nama dhuunfaatti amanee itti hiiqe hundi balaa adda addaaf saaxilamaas jira. Murna kana waliin ta'anii waan faayidaa qabu haasa'uun karaa haqaa fi nagaan waliin dubbachuu fi mari'achuun darbees waliin hojjechuun gonkumaa hin danda'amu. Wayyaaneen murna amanamtu miti. Naamusa hin qabdu, seeraaf hin bitamtu. Hojiin ishii martuu hojii kijibaa fi waliin dhahanii yeroof rakkoo bira darbuuti. Wayyaaneen isa har'a jette boru isa ganama jette galgala ittiin deebitu. Murni haala kanaan waggoottan 27 darbaniif uummata biratti beekamtu hojii ishee ijoon hidhaa, ajjeechaa, saamichaa fi dararaadha. Yeroo dhiyoon as eenyummaa ishee isa dhugaa dhoksitee as bahuuf tattaafachaa turte. Osoo uummanni yeeyyii ta'uu ishee qabatamaan beekuu gogaa hoolaa haguuggattee isinan mooksa jechaa jirti. Namoonni kan akka Tsaggaayee Araarsaa fi Isqeel Gabbisaa akkasumas shiftoonni shanii amala wayyaanee hin beeknee fi osoo beekanuu aangoonuuf qoqqooddi jedhanii abdii irra bulfatan olola wayyaanee hordofanii waliin ololaa akka jiran dhaga'uu caala ijaanis arginee jirra. Jaarmiyaaleen biyya keessaas ta'ee biyya alaatti of ijaartanii wayyaanee waliin qabsoofna jetan amala wayyaanee isa dhugaa dagachuu hin qabdani. Wayyaaneen qabsoo Oromootiin dhiphattee afaan nagaa fakkeessuuf haasoftu malee keessi ishee yeeyyiidha. Yeeyyiin gogaa hoolaa haguuggattee isinitti deemaa jirti. Oolee osoo hin bulle isin nyaatti. Yoo dandeessan biraa deebi'aa of hin nyaachisina. Keessattuu warri wayyaaneen aangoo nuu qooddi jettanii hamuummattan osoo afaan walitti qabattanii gaariidha. Abjuun kun abjuu hin milkoofnedha. Wayyaaneen mootummaa federaalaa nammoo ajattee of abdattee bakka hin tuqamne gooticha raayyaa ittisa biyyaa tuqxee kunoo daaraa taateetti. Wayyaaneen finxaaleeyyii fi gantoota Oromoo keessaa ijaarrattee maallaqaan bittee qabsoo uummata Oromoo duubatti deebisuuf yaalaa jirti. Uummanni Oromoo jijjiirama aarsaa hedduun argate kana akka dhabuuf wayyaanee waliin warri hojjettan booda ni qaanoftu. Dhiisaatii biraa deebi'a. Wayyaaneen ni mooti jettanii warri yaaddanis adabadha. Wayyaaneen awwaalamaa jirti. Kana booda carraa argattee Itoophiyaa bulchuu gonkumaa hin dandeessu. Gootichi yeroo ammaa kana mootummaan federaalaa waraana osoo hin jaalatiin itti gale kana karaa nagaan xumuruuf yaalii adda addaa gochaa turuun isaa ni yaadatama. Murni wayyaanee ammoo carraa argate kanatti fayyadamuun didee waraana biyyattiitti baneen mootummaan dirqamee waraanatti galee jira. Gootichi waraana dirqamee eegale kana yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf fiixee irra gahee jira. Bara haaraa kanatti firoottan wayyaanee kan ta'an shiftoota Shanee fi Tsaggaayee Araarsaa fi Isqeel Gabbisaa fa'aa bakka argamanitti sirni awwaalcha wayyaanee magaalaa Maqaleetti ni raawwata. Warri wayyaaneen deebitee aangoo qabatti jettanii eegdan abdii kutattu. Kana beektanii osoo yeroon isinitti hin dhiyeessin gara lammii keessanitti deebi'aan ergaa keenya. Hanga qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kiyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.